dubbanna kottu mari'anna akkuma haati ijoollee ofii wajji mari'attu qaba. Haa. Kottu nu malee maal qabdi isheenis biyya namaatti gubataa argite obboleettiin kee. Maallaqa isheen gadda ergite sanaa akkuma 40 ergite miti. Namaaf hin galu obboleessummaa nama hafteetti gizee kanatti. Abbaako akkasii warra ooltuufiif hin fedhaa. Dafinaaf deanaaf. Ay. Elaa kaasitti muutten jira. An akka maallaqni lafa taa'u hin fedhu. Akka inni warra ooluuf hin fedhan siin jechuutti jira. Waraqata naaf fuudhi kottu as. Katabi waan hin sitti. Haa. Laali kaaseenan jedhaan. Birrii 10,000 farda 2 binnu. Boru maali? Boru maksanyuu. Boru maskanyuu. Boru gabaadhaan buuna katabu. Ishii 30,000 taafaa. 30,000. Tole 10,000 10,000 sa'a 2 binna. Sa'a binna amma isheen dhuftutti nama ofii kooti silaa hin danda'u. Namatti hin kennaaf. Boruma dhaqnee kana hojiirra oolchina. Boru deemnee hojiirra oolchina. Maalla hin deemtasaa? Birrijattus jettu ati nyaachuu dhiifte qaba. Sortora. Naaf katabi. Ishi kubaniite matuafa. Anu si caalan beeka maali? Xiqqoo ishee dulloomaa dhumna harkaa babbadutti jira malee. Ishi 20,000. Hundee bunaa binnaa. Hundee bunaa bitee kana maaltu danda'a? Ayi haadha nagaati qallati. Saduriin se'a. Ishi 20,000 daraaraa bunaa binnaaf iddoo 2. Kan hoggaa 2 nyaatamu jechuudha naannuuf. Amma isheen dhuftutti kun ishiidhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu kana goonee yeroo isiin dhuftu ishee gammachiifna. Nuuf jettee waan baay'ee taate nuuf jettee wanti isiin hin taane jiru. Nan hin deemni gahaay. Elaan gaatu utuun sittiin himin yaaduu fi qabda obboleettii keetiif jalqaba. Amma sitti himnaan akkasitti jabaaftee na laaltaasaa? Egaa birricha sirraa cite sirra. Hojjedhu atis hojjedhu guddatu. Seenan jedha. Taa'ee namni guddatu hin jiru. Tole ilma koo. Baratu qaqqayyirame malee duraan akkas hin turre. Atis tokko jedhame 0 irraa kaa'amee tokko jedhama. Malee akkanaan 0 irraa kaa'amee 3 4 jedhama. Kanaafiyyuu siinan jedha. Ammaa jalqabi yeroon isa kana godhu waan binnu kana harrees ta'e sa'as ta'e yookaan namatti hin kennaaf yoo nan danda'a itti ateeti. Isii wajjiniin waan isheen dhalee ishee jechuudha wajjiniin qooddattu. Aatis isarraa kaatee kan dhuunfaa keetii godhatta. Kanaa dhalatti ani motoriin fedha. Abbaa motorii. Ani makiinaan fedha. Korojoo qullaa. Maali kun afaanuma qofaatti bakka dureessa tujjaara. Afaanuma qofaan tujjaara. Tujjaareeta afaanuma. Hojjettee hojiidhaan hin agarsiiftus kenna. Maali kun eenyumatti baatee? Dhugaan duraan kan akkasin turre amma yoo argite dadhabaa dhufee malee yeroo kootii yeroo ijoollummaa kootii dhiira 2-3 caalsiifan immoo. Maallatti kolfita dhugaa jira abbaa kee gaafadhu. Haay. Amma boruudhaan akka hojiirra oolchuun hin fedhamu. Dangilfeetiin akka baasuuf deemta san jira. Laali kamiin ciidma